هلا حبيبي، هلا قلبي روح يا حياتي. هبشة هبشة، أنا في نزل صورة هبشة عشان أنا مشتاق اليوم. عبد السلام أنا بنت، هو في روح زوج بنت، أنا روح هبشة. هو عشان في زبط في يسوي حركات، عشان أنا في روح إن شاء الله هبشة هبوش. يا أخي كل شيء حلو يا أخي، أكل حلو، مطعم حلو، ناس حلو، شارع حلو، فندق حلو، لوبي حلو، قهوة يا ويلي على قهوة هبشة. فنجان هذا كبير حلو هبشة. حبيب قلبي أنا ده الحين في بيت هنا اشرب قهوة. يا حبيبي يا هبشة، يا حبيبي يا هبوش. كله نفر كويس، كله نفر كويس، رجال كويس، هرمة كويس، عسكري كويس، طريقة كويس، هوا كويس، نت كويس، كله. Akkanatti nu jaja kunoo warri beeku warri dhaqee beeku warra biyya keenya dhaqee beeku jechuudha. Kan ramna sitti midhaan nu dhoggatte ijoollee keenya midhaan dhoggatanii miti jechuudha. Akkanatti nama jaja namni biyya keenya deemee Itoophiyaa keenya deemee arge jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqessuun yaa fayyadu jecha. Egaa har'a viidiyoo amma argaa jirtan kana namtichi kun jiraata Saudi Arabiyaa keessa jiraata. Namtichi kun jechuudha dhugaa dubbachuudha fi Itoophiyaa yeroo hundumaa hin deeme jechuudha. Akkasuma saraatanyaa Itoophiyaa illee biraa qaba. Saraatanyoota sadii walumaa galatti saraatanyaa sadii biraa qaba jechuudha. Baay'ee nama gaariidha saraatanyaa isaatiif biratti illee. Akkasuma immoo biyya keenya waan jedhaa jiru argartanii jirtanii wanti hundi nyaannachiitis qilleensachiitu bunnachiitu jedhee yoo akkanatti nu jaju abbu'ama of course bichaadha of jajuu qofanullee jechuudha. Waanuma namni tokko waan dhaqee hin beekne fi waanuma Itoophiyaa tana nyaanni hin jirre agartanii waanuma waan dhannuu fi waan nyaannu dhabnee biyyaa baanutti fakkaata araboota takka jechuudha. Kunoo kan akkanaa kun hin beeku amma biyya keenya. Warroonni dhaqee beeku hin beeka, warri immoo akkasuma miidiyaa fayyadamee waa'ee biyyoota garaagaraa laaluuf hin beeka jechuudha. Garuu namni hin beekne keessattuu kan akka madaamotaa jechuudha kan hin beekne wariiwwan ijoollee keenya nyaata dhoggatan akka waan Itoophiyaa nyaanni hin jirreef biyyaa baane wayi maaltu waganaan ga'e kan nyaanni hin jirre haa caalonoo biyya keenya nyaanni kan jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya keenya nyaata mirti jira jechuudha. Waanumti keenya bakka adda jechuudha. Sijammar jechuudha. Biyya keenya keessatti nyaata dhiiste qilleensumti keenyayyuu namaaf gaariidha bakka. Gaafa qilleensa Itoophiyaa argatte ati fayyaa argatte fayyaa guutuu qabda jechuudha. Dhugaas ni jedha jechuudha. Rabbi maaliif amma nuti as keessatti biyya ormaa kana keessatti qilleensi biyyatti dhalatte malee biyya ittiin dhalatin kana namaaf hin ta'u jechuudha. Amma asii gaafa asirratti waa hin addaan aduun agarru qorran agarru gaafa gallimmoo jechuudha. Hundi keenya bifti keenya in lawwaxama gurraachatti deddeebinaa jechuudha. Ijoollee magaala wayyaa amma ijoollee gara magaalaatti harkifattu wayyaa nuti ijoollee amma diddiimoon kun salphina bara gaafa galle jechuudha. Dhugaa rabbiin gurraachufna jechuudha. Waanuma galee arga waan ta'eef ani dura biyyatti diimtuun ture gizeen biyyaa dhufu tokkoffaa biyyaa dhufu diimtuman ture garuu as dhiyeenyan sirii jaruma fakkaata. Achi as deebi'ee immoo galee jennaani abeet bakka malkiin kiyya suni tan duraatis miti isa duraatti illee deebi'uu dide bakka wal magaala akka magaalaatti gara magaalaatti na harkise bakka maaliif qilleensaa jechuudha. Qilleensi biyyaati fi kun waluma kee fuula keenya nafa keenya nu balleessa jechuudha. Bakka waluma kee bakka qaama kee duraatti hin deebitu fuula kee duraatti hin deebitu maaliif si lawwaxaa jechuudha magaalatti. Kanaaf qilleensi biyya keenyaa baay'ee bareedaadha. Kan biyya ormaa kun gaarii miti nuuf addii fakkaata malee gaafa tasii galte immoo si gurraachichasi hin dabalusi. Uma annisallee siif hin kennu qilleensa si dhugaas hin jira. Kan biyya keenyaa annisallee namaa kenna jechuudha. Na aduu biyya keenya arganna waan ta'eef annisaa qabdi. Aduun immoo annisaa qaba. Annisaa irraa argatta. Kanaaf nuti kanaaf annisallee dhabne biyya kana keessatti. Kanaaf wanna fayyadatu mee namoonni shankoora fayyadatte shankoorri annisaa hedduu namaa kenna hin beektan jechuudha. Annisaa hedduu si kenna jechuudha.
shankoora biyya kanatti nyaadheen beeku gizeen galee sana nyaadhe malee innaa akkasiniin jechuu barbaade maalifan isiniin jedha seetanii biyya keenyatti wanti hunduuyyuu guutee jira akka waan nyaanni hin jirre akka waan intarneetiin hin jirre akka waan moobaayiliin hin jirre akka waan bakka wanti dhumnu hin jirre akka waan kafanni hin jirre itti fakkaata madaamota tokko tokkotti maal abbaa yaadoo qabanii geessanii jedhaa baraan dhugaa rabbi madaamuma keessattuu ijoollee hirgootu tana jechuudha osoo biyya keenya qabanii geessanii waa hunda isaatti agarsiisanii dhugaa rabbii jechuudha innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo kanaaf nuti wanna hundumtuu guute jira galata waaqayyo innaa maal jechuun barbaade seetanii waaqafaa galatu wanti jiru sani hoo galata waaqayyo jenne fudhachuudha jechuudha maaliif waan qabnuuf hin qabna wanti Itoophiyaa keenya dhabame hin jiru aduma ka qarshii tanatti dabalannaa ittuma baa'atti yoo achi deemte jennee malee osoo akka asitti qarshii isaanii tanaan hojjennu biyyattis akkasuma taate biyya keenya keessatti hojjenna malee biyya ormaa dhufnu jechuudha haa ta'utii xiqqooshee achi deemtetu jijjiirama irratti wal gattii fi bakka san malee wanni biraa hookin nyaata dhabnee dhugaatii dhabnee miti kan biyyaa baane jechuudha iddoo kanatti osoo namaa akka jaarsa kanaatti namaa hubatanii baay'ee bareeda amma namtichi kun dhugaa rabbi Itoophiyaa jedha keessatti hubunni Itoophiyaa moo jedha yaa wayne jedha bar yaa wayne jedha qilleensi isaa hoo jedha qilleensi isaa hoo jedha dhugaa akkatti hin jajju jechuudha dhugaa namtichi kun nama jajjabeessa bar amma maal jedheeyyuu qaamee viidiyoo tokkollee hin jira viidiyoo isaa jechuudha isiniif fida warra Itoophiyaati namoota rakkata waan gargaaru barbaade jechuudha moobaayiliin gargaara jedhee jira isiniif fida sagalee isaa sanii innaa maal seetanii dhugaa dubbachuuf namtichi kun hedduu deema Itoophiyaa keenya sirriitti deema jechuudha kanaaf sirriitti beekaa jechuudha walumaa galatti sirriitti beekaa wanna hunda isaa argee jira indoom achitti qulqullina miila isaa fa'a yeroo qulqulleessan warroon agartanii achitti fa'a waan hundu keessa seenee argee jechuudha wanna hunduma nyaanni isaanii jedhe wanni hundi isaanii qilleensi isaanii poolisoonni isaanii karaan isaanii wanni isaanii hunda dideen baay'ee namatti tolaa jedhe buna silaayi yaa buna Itoophiyaa jedha bare innaalaan kan beeku akkanatti nu jajaa jechuudha kanaamee madaamitti geessaa madaamitti viidiyoo gaannoo kana namticha kana buufadhaati madaamii itti agarsiisaame madaamii gaarammii wamaa namaan goone kan nyaataaf nama jibbitu agarsiisa kun namtichi kun biyya keenya deemee dhaane ani jara kana waan arge malee jalan qaba maaliif jedhe akkashiin biyya keenya gadi hin qabne barbaada beektanii maaliif waan nyaata dhabnee biyyaan baane barnooti birrii teenyitan takka xiqqoo jechuudha baatti malee wanti hunduu guutee jira hin jedhaan dhugaa waaqayyo inna kanaaf biyya ofii of jajjabeessuu qabnaa bara hin qabdee wanti ishiin dhabde hin jiru dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa wanti ishiin dhabde hin qabdu garuu wanti ishiin xiqqoo ishii ikoonoomii ishiitu sirriitti cimeetti jireenyi qaala'e malee wanni hundumaa hin qabdi wanti ishiin dhabde tokko hin jiru inna galata waaqayyo waan dhabne hin qabnu garuu haa ta'uti yaa hanguma san irra jechaaf hanguma xiqqoo ishee birriin isaanii ol baa'attuu fi yoo achi deemte nuu baa'attuuf malee waan dhabnee miti waan nyaatnu dhabnee miti waan dhugnu dhabnee miti uffannu dhabnee miti innaa isaan wanta uffatan keessattuu tokko fa'a maallaan jette yeroo nyaanni Itoophiyaa hin jiraayinaan jette dhugaa waaqayyo takko jechuudha bakka diggisii wayiitti argate indi sila akkamitti nyaanni Itoophiyaa hin jirre jettaan jedhee sila nyaataaf dhugaatiif biyyaan baane nuti hojjennee of jijjiiruuf malee qarshii teessan takka xiqqooshee achiin baa'atti baay'ee sin baa'atu kan baa'atu kan akka Ameerikaa fi Awurooppaa minaamina malee keessan kun homaallee agasuun dan baa'attu haa ta'u jecha malee hin jedhe nuti nyaata dhabneeti miti wanni hundi guutee jira biyya keenya hin jedhe wanni nuti hin jirre hin jiru hin jedhe innaa baay'ee akkasiinaan jette dhugaa dubbachuuf innaa akkasisin hin jedha obboloota koo kanaafi waanuma nyaannu waanuma dhugnu dhabnee waanuma biyyaa baay'ee itti fakkaata keessattuu madaamii daa'ima nyaata dhuggattee balbala cufattee deemtu san jechuudha osoo isaan biyya kana geessanii argisiisanii biyya keenya kana akka namtichi kun dhaqee argatti jechuudha amma namtichi kun matumarratti nu baachuu eda dhugaa rabbi ijoolleellee matumarratti baachuu eda baqa maaliif Itoophiyaa yoo jedhe baay'ee jaalatalleedha sirriitti jaalata warroota Itoophiyaa baay'een jaaladhaa jedhee jiran jechuudha viidiyoo isaa keessa namni ilaaltan innaa akkasiin jedha obboloota koo kanaaf araboota biraa viidiyoo akkanaa kana madaamii keessan biraan gaa viidiyoo xiqqishootan akkanaa kanneen yoo argitan buusatee itti agarsiisa madaamii teenyetti kun ilaala warri keessa achi deemee ilaalaa nyaanni hin jiru kan naannoon jettanii akkas jettan kun gaafadhaa jedhaan akkasii hin jira obboloota koo warroon immoo chaanala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri xaayartan hedduu galatooma ulfaadhaa isin jira
hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnee wal bohaarsinutti viidiyoo makanaanii turtii gaarii akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Bye bye hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti.